manni maree bakboota uummata walgahii idilee 34 gaggeesseen qabiyya lafa gad lakkisu kaffaltii beenyaaf kaafamtoota deebisanii dandamachiisuuf labsi fooyya'ee ba'e irratti mari'achuun raggaasise. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed turtii isaanii kan xumuran dhaabbata misooma indaastirii mootummoota gamtoomanii bakka buutuu Itoophiyaa kaala biiroo Awureeliyaa Paatiriiziyaa gaggeessan. Itoophiyaan godaansaan wal qabate gufuuwwan mudatan irratti hojjechaa jiraachuu walitti qabaan mana maree godaansa biyyaalessaaf ministeerri muummee Taanaa Temesgen Xuruunaan ibsan. Itoophiyaan jiddugala hawwattummaa investimentii alaan Afrikaa baatti adda duree ta'uu gabaasni konfiraansii daldalaa misooma dhaabbata mootummoota gamtoomanii ibsa.